warahmatullahi wabarakatuh. Shuma kabun jalatam tu tafika wajam tu mazur tu bakum mazurtaniti nagaa fi kabajaan kee isin biraaziraatu bakum mazurtaniti ashmar kabun warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaadhaan osoo adda hin qoodin warroonni biyya keessaatii fi biyya alaa jirtanillee bakum mazurtaniti nagaa fi kabajaan kee isin biraaziraatu isin jecha warroota musliima taatan hunduma keessaniif Ramadan mubarak isin jedha bagattiin isin gahee kan barana kan bara eegalee fata usinin jira akkuma isin argattan kan arallee meeshaa xiqqishuu taatee meeshaa bareedduu obboleettiin teennaa obboleettii ofiitiif kennaa qopheessitee qabadhe isin dhufee jira jechuudha. Isin illee jaalattan subscribe godhaa yoo jaalattan keessatti bisuun irraanfatna isin jira. Akkuma isin argattan kana meeshaa muraasa jechuudha. Obboleettiin teennaa obboleettii ofiitiif kennaa qopheessitee qabadhe isin dhufee jira. Isin illee jaalattan jechuu hin irraanfatina. Kennaa maatii jechuudha meeshaa ramadaanaa wantoota nyaatamu akkasuma wantoota balleessii kennaa jechuudha timira jechuudha akkuma isin argattan kana warroonni barbaadan timira garagaraa bitachuu dandeettan jechuudha akkuma isin argattan timirri kun namni hin beekne hin jiru timirri kun jechuudha kiiloo 8 qabata jechuudha timira kana namni hundi keessan hin beektanii namoonni hin beekneef isinitti mul'isa jechuudha namni hedduuyyuu nagaafataa turtanii timira kanaan jechuudha kaartoonii shigiitiini timirri kun asheetaa fi timira garagaraatu jira timirri aynata hedduun jira waan ta'eef inni kun kaisne mul'isa kun asheeta osoo hin taane timira makaan jechuudha timira makaan normaani kaan jechuudha warroonni barbaadan ka barbaadanii yoo ajajatan ka isin feetanii isni binna isin jira kun isin argattan kana kan isin mul'isa timira kana kinu argitanii timira kana jechuudha kun isa kana kun ammoo asheeta jechuudha argitanii kun kiiloon takkatti kiiloo yoo barbaadan kiiloon takkatti 300 jechuudha baay'ina yoo barbaadan ammoo 2,000 fi birrii 200 bita jechuudha ani namoonni bitachuu barbaadan isiniif bita isiniin jedha akkuma isin argattan kana kiiloo 8 qabata jechuudha kiiloo 8 qabata obboleettiin teennaa kana shigii lama bitateerti jechuudha maashaallah isin jedhee jira taansi as biratti timira ishee taate jechuudha timira ishee taate jechuudha timira ishee taallee kinoo kana jechuudha namoonni baay'een nama sukkaara akka itti baay'atu wanta sukkaaraa nyaachuu hin barbaanneef ka isheetaa kana namoonni barbaadan bitadhaa isin jira inni illee birrii 4,100 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa birrii 4,100 itti aansee ruuza jechuudha ruuza oriijinaalii jechuudha namni bitachuu barbaadan isaallee bitadhaa isin jedha shigii kiiloo 5 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan isaallee bitachuu hin dandeettanii kiilootti akkuma shagabiitti jira jechuudha namni barbaadan isaallee bitadhaa isin jedha inni kun darajaa qaba jechuudha tamaamiin tokko hin jira inni sun illee hin qannate jechuudha namoonni barbaadan kanallee bitachuu barbaadan kanallee bitadhaa isin jedha taansee bunni buna kiiloo 2 jechuudha buna kiiloo 2 buna bareedaa maashaallah kiiloo takkatti 800 taansee sukkaara kiiloo 2 kiiloo takkatti 150 sukkaara kiiloo 2 300 taansee zayitii zayitiin humarii kun jechuudha abbaan liitirii 5 kuma tokkoo fi birrii 600 namoonni bitachuu barbaadan jechuudha taansee nyaata kan dheeraa gara hiqaatitti isin geessa as biratti jookii boombaati Joki bomba kun akkuma isin argitan kana karaa isin barbaadan jira jechuudha. Obboleettiin teennaa karaa kana bitattee jechuudha. As biratti bombaan gana as bira itti gaxaxamama jechuudha. Argitanii bombaan gana as bira itti gaxaxamama kinuuti. Kun as keessa seenee as bira itti gaxaxamama jechuudha kinuu kanatti. Gara keessaan ka hidhamu gana qaba jechuudha kinuuti as keessa hidhamanii. Inni burcuqqoo fi kana wajjin jechuudha burcuqqoo isaa kan isin argattan kana wajjin maashaallah haala kanaan birrii 6,000 fi 500 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan inni birrii 6,000 fi 500 jechuudha namni bitachuu barbaadan bitachuu ni dandeettan isin jedha itti haseen mallee burcuqqoo kana jechuudha burcuqqoo qabata qabdu kana namni hedduu nagaafattanii turtanii amma garuu namni barbaadan warri na ergatanii nagaafataa turtan amma dhufte jechuudha namni addaan namni hedduu hin jira keessattuu jettiin qaadu baay'ee bitatte sun baay'ee soitti dhabdi namni hedduu ture namni bitachuu barbaada namni kun dhufee jira isin jedha maashaallah baay'ee bareedda akkuma isin argitan kana jirti jechuudha hedduu bareeddi inni illee birrii 3,000 namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha jookii isaa kan wajjin 3,000 maashaallah jookiin isaallee baay'ee bareeda kurreen isaallee waan sirrii gattan jechuudha namni bitachuu barbaadan ammallee bitachuu ni dandeettanii isin jedha isaallee birrii 3,000 taansi servisi worqaammaa kana servisi worqaammaa kun akkuma asirratti akkana jiru kanatti birrii 4,500 jechuudha taansi feermuuziidha feermuuziin kun birrii 6,000 namoonni bitachuu barbaadan isaallee bitadhaa isin jedha taansi makarajii hedduu bareedaa ta'e jechuudha amma haarawaa dhufe makarajiin kun baay'ee bareeddi jechuudha
ani lillama bite tokko bilitteena kana bite tokko fi bitadhe jechuudha baay'ee bareeda jechuudha baay'ee jaaladheera stove irratti kan kaa'ame jechuudha stove irra hin kaa'ama namni bitachuu barbaadan isaallee bitadhaa isin jedha maashaallah baay'ee bareeda waan ta'eef argitanii kun maxalaa isaati jechuudha kurree isaatii kun maashaallah baay'ee bareeda jechuudha stove irra kaa'ame jechuudha stove irra itti danfaa rakkoo kan qabu stove irra hin kaa'ame jechuudha kasalaa hin beeku garuu stove irra kaa'ama namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa inni illee birrii 2,100 taasise maankaa sukkaaraa jechuudha maankaa sukkaaraa keessatti warri qaduwaa qabdan isa kana maankaa sukkaaraa kana bitadhaa baay'ee bareeda kun sana bitan kana maankaa sukkaaraa tun firee 12 qabdi jechuudha gatiin isii birrii 800 namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa siniin jedha taasise burcuqqoo siinii bunaa jechuudha siinii bunaa darzana namni barbaadan bitadhaa isiite birrii 2,400 jechuudha darzanni isii fireen 12 2,400 namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa siniin jedha gimmaashallee namni barbaadan 3,350 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan 2,350 darzanni isii barbaadan ammoo 4,700 jechuudha namoonni barbaadan bitadhaa siniin jedha baay'ee bareeda waan ta'eef ittaansi asirratti distii hafuuraati akkuma isin argattan kana litiriidhaan gurguramanii inni kun litirii 9 litirii 7 barbaadan hin jiru jechuudha maashaallah akkasuma wantoonni shiboon isaa kan ittiin hidhamu guutuun isaa kan as keessatti hidhamee jiru jechuudha isallee namni barbaadan bitadhaa inni illee birrii 4,700 jechuudha asirratti taansee maxabashaa siraamikii kun kanaan dura bitaa tureeyyuu caaltuu fa'aa sanii asammoo deebi'ee baadiyyeessuudha amma deebi'ee dhufee jira warroonni bitachuu barbaadan bitadhaa akkana seeriidhaan gurguramu garagaratti hin gurguramu seeriidhaan gurgurama waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeessan isin jedha maqaan baay'ee orijinaalii ta'e kun amma kan isin baasaa isin mukaa isaati jechuudha macarashaa xiqqaa isaati jechuudha kinooti kun waan as keessa jira jechuudha argitanii ol dheeratallee kinooti kan ittiin hidhamu hundi isaatu as keessa jira jechuudha as keessa jira meeshaan isaa as keessa jira asirra itti hidhamullee as keessa jira jechuudha warroonni bitachuu barbaadan maxabashaa kana bitachuu hin dandeettan isin jedha baay'ee ol dheeratallee yaa'u kaa distii jechuun hin danda'ama maxabashaa sun taane distii jechuun iyyuu hin danda'ama jechuudha baay'ee kwaalitiidha namni bitachuu barbaadan bitadhaa isin jedha firee 3 isaati gurguramu walirratti firee 3 isaa birrii 7,700 jechuudha baay'ee orijinaalii fi kwaalitii waan ta'eef baay'ee kwaalitii jechuudha kwaalitiin isaa isinitti himamu isinuu hin beekanii baay'ee ulfaata tokkochi isaatu baay'ee ulfaata jechuudha baay'ee orijinaaliidha kwaalitiidha lakkoofsa qaba jechuudha darajaa 3 qaba kajalaa guddaadha kan amma jalqaba mul'ise lammaffaa macarashaa isaati kun lammaffaa isaati lammaffaa isaa kan illee baay'ee orijinaaliidha akkuma distiiti jechuudha maxabashaa osoo hin taane akkuma distiiti wantoota barbaadan jechuun ni danda'a jechuudha namoonni barbaadan ajajachuun irraanfatina isin jedha ittaansee isa kana jechuudha namni barbaadan bitadhaa isin jedha baay'ee bareedaadha wanta ta'eef meeshaaleen keenyarraa akkana fakkaata namoonni jaalattan keessan dubbisuun hin irraanfatina yoo jaalattan jechuudha keessan dubbisuun irraanfatina biqiltoota kana jechuun isa kana jechuudha namni baay'een jiru isa kana jechuun isa kana jechuudha kinuuti argitanii akkuma sirra jiru kana jira lakkatti illee namoonni barbaadan jedhaa isin jedha meeshaa kan iyyuu jaalatanii osoo filannee jedhaa isin jedha lakkoofsi filannee duwwaa 972 duwwaa 25 irratti yeroo jettan gamanumaan argachuu dandeettanii meeshaalee akkanaa na bira argachuu dandeettanii naaf horaa bulaa.